Akkam jirtu gaa hordoftoota milkii miidiyaa an Dr. Naolidha nagaa fayyaa fi jaalalli gaa bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'u isiniin jenna gaa hordoftoota milkii miidiyaa an Dr. Naolidha YouTube keenya subscribe godhaa hiriyoota keessaniif share godhaa viidiyoowwan keenya like godhaa galatoomaa ulfaadhaa gaa har'a gaa mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Mata duree waa'ee maaliin qabadhee isinii qabadhee dhiyaadhee waa'ee kaansarii harmaati jechuudha. Waa'ee kaansarii harmaati. Waa'ee kaansarii harmaa keessaa maaliin isinii qabadhee dhiyaadhee mallattoolee ittiin kaansarii harmaa dursinee yookiin immoo dafnee baruudhaaf nu gargaaru jechuudha. Mallattoolee kaansarii harmaa dafnee akka nu baruuf nu gargaaraniif maal faadha ta'ee ilaalla jechuudha hordoftoota keenya. Isatti mallattoolee kana baruun maaliif nu fayyada hordoftoota keenya? Mallattoota irratti hundoofnee dafnee wal'aansa barbaachisu akka argannuuf wal'aan baay'ee kaansarii harmaa dafanii yoo wal'aanamanii carraan fayyuu guddaadha jechuudha keessumaa dhiyoositti ergi wal'aansaaleen garaagaraa argamaa dhufanii jechuudha. Dafanii wal'aanamnaanii baqattanii hodhuu duwwaadhaan yuutu keemo teraapiituun fudhatanii jechuudha. Baqattanii hodhuudhaa fi raadiyeeshinii xinnoodhaan fayyuu ni danda'ama jechuudha. So viidiyoo kana sirriitti hordofaa hiriyoota keessanii fi maatii keessanii fi sheer godhaa gatanii jennaa nu wajjin tura galatoomaa ulfaadhaa gaa hordoftoota keenya kun milkii miidiyaadhaan Dr. Naolidha. Subscribe gochuun hin dagatinaa gaa hordoftoota keenya. Egaa maalirraa jalqabna gaa breast cancer yookiin immoo kaansariin harmaa gaa yeroo baay'ee namoonni breast cancer gaa jedhamu dubartoota duwwaa keessattidha kan beekanii garuu by the way kaansariin harmaa yookiin breast canceriin dhiira keessa jira jechuudha. Breast cancer yookiin immoo kaansarii harmaa inni dhiira keessaa reeshoon isaa baay'ee xinnoodha. Fakkeenyaaf average jechuudha. Dubartoonni dhibbi yoo jiraatanii dhiira tokko keessatti argaman jedha kaansariin harmaa. Biyya keenya keessattis mul'achaa jira jechuudha. Kaansariin harmaa dhiiraa akkuma kana reeshoon isaa 100 jedheera. Dubartoota dhibba yoo qabee dhiira tokkotu qabama jechuudha. Carraa yeroo baay'ee darbee mul'ata amma kan xinnoodha jechuudha. Carraan argamuu isaatiin garuu argamee jennaan kaansariin harmaa dhiiraa baay'ee balaafamaadha jechuudha. Almost deadly jechuudha. Almost kan nama ajjeesuu danda'udha jechuudha hordoftoota keenya. Egaa nuuni isa common ta'e kan nurra irratti xiyyeeffannu breast cancerii kan dubartootaa jechuudha. Egaa breast cancerii ni biyyoota guddatan keessatti kaansarii sombaa taante laan kaansarii taante ajjeesuudhaan sadarkaa lamaffaa kan qabatee jechuudha breast canceriin actually. Ajjeesuudhaan breast kaansarii sombaa taante lammaffaarra jira jechuudha. Biyyoota guddataa jiran yookiin immoo biyyoota hiyyeeyyii akka biyya keenyaa keessatti immoo tokkoffaadha jechuudha kaansarii keessaati. Shamarran yookiin immoo haadholii yookiin dubartoota ajjeesuudhaan biyyoota hiyyeeyyii yookiin immoo biyyoota guddataa jiran akka biyya keenyaa keessatti sadarkaa tokkoffaarra jechuudha kaansarii keessaati. Gosoota kaansarii keessaati jechuudha hordoftoota keenya. Egaa taayipii gosa baay'ee qaba jechuudha. Daaktaal kan jedhamu jira, loobular kan jedhamu jira, inflammatorii kan jedhamu jira gosa baay'ee jira jechuudha hordoftoota keenya. Inni kun barbaachisaa miti gaa diteelii isaa dubbachuun kun medical termootadha. Egaa nuun directly amma kan nuti deemnu maal jechuudha gara mata duree keenya sarratti jechuudha. Mallattoolee torban isin itti jechuudha. Mallattoolee torba kan kaansarii harmaa namni tokko dafee ofirratti bare akka wal'aanamuuf nu gargaaran maal faadhaa mallattoo torban isin itti jechuudha hordoftoota keenya. YouTube keenya subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. An Dr. Naolidha wajjin turaa gaa hordoftoota keenya. Mallattoon inni tokkoffaa maal hordoftoota keenya new lump in the breast or underarm. Dhiitoo wanta dhiitee harma keessa jiru keessumaatii immoo harma duwwaatu hin taane bobaa jalatti jechuudha. Bobaa jalaa fi harma keessa yookiin immoo harma keessaaf bobaa jala jiru kan hard ta'e jajjabaatu irregular ta'e fiixeensaa kan wal qixxee hin taane kan wal cacaalu kan jajjabaatu kan fiixeensaa wal cacaaluu fi kan gogaatti qabatee jiru yoo ta'e carraa guddaa kaansarii ta'uu qaba jechuudha. Laampii hundumtuu yookiin dhiitoo hundumtuu kaansarii jechaa hin jirru garuu immoo maaloodha kaansarii laampii sana dhiitoo harma keessa jiru suni jajjabaataa wal cacaalaa fi kan gogaatti qabatee yookiin immoo jalatti qabatee yeroo socho'an hin sosochoone taanaan carraa guddaa kaansarii ta'uu qaba jechuudha. So namni kun atattamaan mana yaalaa deemuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan maal hordoftoota keenya? Inni lammaffaan immoo thickening or swelling of part of the breast jedha. Maal jechuudha? Keessa dhiitoo keessa jiru tun taane harmumti mataa humti isaa asii ol bakkeetti bahee dhiita'uu jechuudha. Iddoo ta'e yeroo baay'ee mirgaarraati gara
gara bakkeetti isa jiru jechaadha. Gara bakkeetti isa jiru gara bakkee bitaarraa ta'u mirgaarraati right upper isa jedhama. Upper out quadrant jechuudha. Gara bakkeetti jiru harma gara gubbaarraa gara bakkeetti isa jirudha jechuudha. Dhiita'ee bakkeetti dhiitee mul'achuudha jechuudha. Inni kunis mallattoo kaansarii harmaa keessaa isa lammaffaadha jechuudha hordoftoota keenya. Inni sadaffaan maalidha? Irritation or dimpling of breast skin dha. Irritation of dimpling of breast skin jechuun gogaan harma sana uwwisee jiru yoo akka orbobbaa yookiin immoo maaltiin jira akka irritated ta'uu yookiin immoo akka wanta madaan wayiitti bahee jechaadha. Akka irritated yookiin immoo dimpling of breast skin akka orbobbaa yoo ta'e jechuudha. Kunis mallattoo kaansarii harmaa ta'uu danda'a jechuudha. Hordoftoota keenya kan hordoftu jirtan milkii miidiyaadha. Dr. Naolidha. YouTube keenya subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa hordoftoota keenya. Mallattoo inni arfaffaan maalidha? Redness or flaky skin in the nipple area isa jedhamudha. Naannoo fiixee harmaa nipple isa jedhamutti diimachuu akka diimachuu yoo ta'e gogaan isaa jechaadha. Even maal jedhama? Burtukaana qola burtukaanii bilchaate yoo fakkaate jechaadha. Gogaanii naannoo fiixee harmaa jiru suni gogaa POD orange jedhama. Afaan POD orange orange yookiin burtukaana bilchaate qola burtukaana bilchaate fakkaate naan keessumaa inni kuni kaansarii baay'ee hamaadha jechuudha. Kaansarii keessatti baay'ee mallattoo arfaffaadha jechuudha inni kun hordoftoota keenya. Mallattoo inni shanaffaan maalidha? Dhangala'aa fiixee harmaa keenya nipple discharge dhangala'aa fiixee harmaa keessaa bahu keessumaa dhiiga fa'a aannaniin ala jechuudha. Aannan harmaatiin ala dhangala'aa fiixee harmaa keenya keessaa bahu keessumaa dhiiga fa'a taanaanii kunis mallattoo kaansarii ta'uu danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Inni ja'affaan maalidha? Sheeppii yookiin immoo boocii harma keenyaa jijjiiramu. Fakkeenyaaf harmi lachuu garaagaraa harmi lamaanuu garaagaraan jira. Yoo wal caalate fakkeenyaaf inni harmi yoo akkasitti namni sun gaafa dhaabbatu harmi inni tokko baay'ee gadi bu'ee isa tokko irratti mul'ata taanaan saayidiin isaa wal caalee xinnoo saayidiin isaa nama tokko keessatti wal caaluu danda'a baay'ee normaali xinnoo signifiikaantii kan hin taane jechuudha. Garuu akkasitti hin taane akkas sheeppiin harmata tokkoof harmata gara biraa jijjiira wal caalee yookiin immoo adda ta'ee jennaan kun mallattoo kaansarii harmaa ta'uudhaaf carraa guddaa qaba jechuudha hordoftoota keenya. Inni torbaffaa fi inni dhumaan maalidha hordoftoota keenya? Fiixeen harmaa nipple inverted ta'uu keessa galuu recent nipple inversion maalitiin jedhu fiixeen harmaa amma gara bakkeetti ba'a fakkeenyaaf gara bakkeetti bahee argama jechuudha fiixeen harmaa. Garuu yeroo mallattoo kaansarii ta'uu danda'u maalidha? Nippiliin yookiin immoo fiixeen harmaa suni keessa galuu jechuudha. Fiixeen harmaa keessa galuu keessumaati harma tokko qofa irratti taanaanii mallattoo kaansarii ta'uudhaaf danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Egaa kan nuti isinitti himne mallattoowwan torba kan kaansarii harmaa ta'uu danda'anidha. Namni mallattoon kun irratti argame hatattamaan mana yaalaa deemee ilaalamuu qaba jechuudha. Wanta nuti isin hubachiisuu barbaadnu hordoftoota keenya mallattoowwan kun kan keessatti argame hundisaa dirqama kaansarii ta'a jechuu miti. Garuu carraa kaansarii ta'uu waan qabuufi deemee mana yaalaatti qorannoon geggeeffamee qorannoo sanatti hundaa'amee adda bahuu danda'a jechuudha. Kaansarii mitiin ta'a jechuudha. Hordoftoota keenya nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isin wajjin haa ta'u gaaffii waa'ee kaansarii harmaatiif ta'e wanta dhibee biraa kam irratti qabdanii koomentii irra nuu ka'aa. Waan nu wajjin turtaniif galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa YouTube keenya subscribe godhaa like godhaa share godhaa Dr. Naolidha nagaan tura ulfaadhaa kabajama.